Shamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu keenya qabannee walitti deebineetiin jirra. Hanga xumuraattiin waliin akka turtan isin affeeraa gara oduu keenya qabanneetti isin dabarsina. Xiinxallaan siyaasaa Jawaar Mohaammed dargaggeessiidha ajjeechaa fi reebicha mootummaan raawwatu baqatee waraana bilisummaa Oromootti dabalamee bosona Oromiyaa keessa socho'u 100,000 ol kan ta'udha jedhe. Waliigaltee Piriitooriyaa booda abdiin nageenyaa jiraatus dhiheenya kana ammoo mootummaan yeroo bitachuuf malee rakkoo nageenyaa mariidhaan furuuf fedhii akka hin qabne mirkaneeffadheera jedheera. BBC Afaan Oromoo wajjin turtii kan taasise xiinxallaan siyaasaa Jawaar Mohaammed dhimmoota siyaasaa nageenyaa fi dinagdee akkasumas dhimmoota hawaasummaa hedduu irratti yaada isaanii kenneera. Jijjiirama siyaasaa fi dinagdee Itoophiyaa keessatti bara 2018 akka faranjootaatti dhufe hordofuudhaan adda durummaan maqaan isaa kan ka'u Jawaar Mohaammed bara 2020 ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa hordofee hidhamee erga hidhaa bahee waggoota 2 oliif dhimmoota siyaasaa dinagdee Itoophiyaa irratti dubbachuu irraa of qusatee ture. Haa ta'u malee tibbana qeeqa jabaa dhimmoota nageenyaa fi kanneen biroo irratti mootummaa qeequu kan jalqabe Jawaar Mohaammed rakkoo biyyattiin qabdu marii araaraa dhugaatiin furuuf kutannoo waan hin qabneef mootummaa irratti dhiibbaa taasisee gara marii araaraatti fiduuf sochii kiyya jalqabeera jechuun dubbateera. Walwaraansa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa jiru karaa mariitiin xumuruuf mariin marsaa sadaffaa akka jalqabu dippiloomaatonni dhaabbii gochaa jiraachuu himanii maricha kan dide waraana bilisummaa Oromoo osoo hin taane mootummaadha jechuun dubbateera. Mootummaan hidhattoonni kun harka kennatanii galaa jiru kanneen hafan waraanaan balleessinaa mariin marsaa sadaffaa hin barbaachisu jechuun diduu himeera. Haaluma wal fakkaatuun naannoo Amaaraattis nageenya akka bu'uuf hidhattoonni yeroo dubbifamanitti araaraaf qophii ta'uu kan hime kana kan dide mootummaadha jechuun qeeqeera. Nageenya akka bu'uuf rakkoo siyaasaa waraanatti biyyattii geessee furamuu kan qabu hayyuun siyaasaa kun kan dubbate mootummaan ammoo rakkoo siyaasaa kana waraana biyyattii keessatti dhalche furuu hin barbaadu jechuun dubbateera. Waa'ee waraana galaa jiru wal qabatee yaada kan kenne Jawaar waraana cinaa muranii galchuun olola torbaan tokkoof itti fufuun ala nageenya waaraa biyyattii keessatti fiduun akka hin danda'amne himeera. Rakkoo fi dhiibbaan siyaasaa dargaggeessa bosona seensee yoo hin furamin har'a 500,000tu gala boru ammoo 50tu gala jechuun dubbateera. Oromiyaa keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromootiin nama 100,000 oltu bosona keessa jira kan jedhe xiinxallaan siyaasaa Jawaar Mohaammed kun immoo hidhaa ajjeechaa fi reebicha mootummaan irratti raawwatuun dargaggeessi kana hunda baqatee bosona seene jechuunis dubbateera. Waa'ee marii biyyaalessaas gaafatamanii deebii isaatiin mariin biyyaalessaa amanamummaa fi fudhatamummaa kan hin qabne akkasumas paartileen siyaasaa jajjaba kan hin jirree fi qaama hunda kan hin hirmaachifne bu'aa barbaadame buusuu hin danda'u jedhan. Mariin adeemsifamuuf dursa sagalee qawwee biyyattii keessatti cal'isuu qaba jedheera. Biyya tana keessatti nageenya buusuudhaaf mariin biyyaalessaa ka'umsa irraa eegalee qajeeluu qaba. Komishiinaroota marii biyyaalessaa mana kiyyatti waame mari'achiisaan ture haalli mootummaan ittiin deemaa jiru biyya jigsaa jira jechuun qeeqa isaa darbataniiru. Mootummaan komishinii daangaa fi eenyummaa akkasumas komishinii araaraa biyyaalessaa jechuun ijaaree baajata qofa itti dhangalaasee osoo bu'aa hin buusin diige jechuun komishiniin marii biyyaalessaa ammaa kunis hireen isaa kanuma jechuun dubbateera. Yoo guddate ammoo sirna pirezidaantii biyyattii keessatti uumuun xumurama jechuunis yaada isaa kaa'eera. Garaagarummaan siyaasaa isaa fi muummicha ministeeraa Abiy Ahmed jidduu jiru ibsuun Oromiyaa fi Itoophiyaan ani uumuu barbaaduu fi kan Dr. Abiy Ahmed uumuu barbaadan garaagara ani Oromiyaa fi Itoophiyaa uummattoonni ishee keessa kan jiraatan akka barbaadanitti haqni isaanii eegamee walqixxummaa keessa jiraatanii fi sirni dimokiraatawaa sabdaneessaatiin ijaaramee arguun barbaada jedhee dubbateera. Dhuma irrattis rakkoo siyaasaa kana furuuf kan barbaachisu marii dhugaa hidhattoota waliin ta'anii furuudha jedheera. Godina Walloo Kaabaatti namoonni 10,000 ol ta'an beelaaf saaxilaman jedhame. Naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa aanaa Bunyaatti hongee mudateen daa'imman dabalatee namoonni 10,000 ol ta'an beelaaf saaxilamuu aanichi beeksiseera. Walitti bu'iinsi naannoo Amaaraatti waggaa tokkoo fi ji'a jahaaf ture cinatti rakkoon hir'ina roobaa fi miidhaa uumamaatiin hubamuu eeruun rakkoolee walitti aananii dhufaniifin beelli mudachuu hoogganaan biiroo fayyaa aanichaa obbo Gabra Masqal Bunyaa BBCtti himaniiru. Sababa hongee mudateen hawaasni naannichaa oomisha gahaa argachuu dhabuutiin haadholiin ijoollee isaanii sooranii fayyaa gaariidhaan akka hin guddisne taasiseera jedhan. Kana malees gargaarsi namoomaa gahaan namoota kanneeniif akka hin taasifamne Gabra Masqal dubbataniiru. Ogeessi fayyaa naannichaa keessaa tokko haadholiin deessuun rakkoo hir'ina nyaataa kanaan hubamuu himaniiru. Dhaabbileen gargaarsaa gara naannichaa seenuun gargaarsa tattamaa yoo kennuu baatan lubbuun namootaa darbuu akka danda'us obbo Gabra Masqal dabalanii himaniiru. Meeshaaleen kontiroobaandii birrii miiliyoona 300 fi miiliyoona 30 olitti tilmaamaman to'ataman. Sadaasa 27 hanga muddee 3 bara 2017tti meeshaaleen kontiroobaandii birrii miiliyoona 300 fi
miiliyoona 30 olitti tilmaamaman to'atamuu Komishiiniin Gumurukaa beeksiseera. Hordoffii taasifameen meeshaaleen seeraan alaan karaa biyya keessaa galuuf jedhan birrii miiliyoona 300 fi miiliyoona 8.8 baasanii fi kan biyya keessaa bahuuf turan birrii miiliyoona 23.1tti tilmaamaman dameewwan gumurukaa adda addaatti to'atamuu himaniiru. Waliigalteen nageenyaa taasifame abdii kan namatti horuudha jedhame. Naannoo Oromiyaatti waliigalteen nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifame hordofuun miseensonni garichaa hedduun gara daandii nagaatti deebi'aa jiraachuu himameera. Marii biyyaalessaaf adeemsa ajandaa walitti qabuu irratti hirmaachaa kan jiran jiraattonni naannichaa godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa dhufan akka himanitti waliigaltee nageenyaa taasifamutti gammadanii fi jireenya idilee isaanii karaa tasgabbii qabuun geggeeffachuuf abdii isaanitti hore himaniiru. Waggoota darban sababa rakkoo nageenyaa naannawa isaanii eeruun lubbuun namootaa hedduu darbuu fi qabeenyi manca'uu eeranii waliigalteen amma taasifame kun naannawichatti hawaasni keenya tasgabbaa'inaan akka jiraatu kan taasisuudha jedhan. Galtichi hordofuun miseensonni garichaa deebi'aa jiran jajjabeeffamuu akka qaban eeranii miseensonni garichaa hafanis gara daandii nagahaatiin deebi'uu akka qabanis dhaamaniiru. Magaalaa Finfinneetti dhaabbileen daldalaa haga halkan keessaa sa'aatii 3:30 tajaajila kennuu eegalan. Finfinneetti dhaabbileen daldalaa haga halkan keessaa sa'aatii 3:30 tajaajila kennuu eegaluu biiroon daldalaa magaalichaa beeksiseera. Yeroo tajaajila dhaabbilee kennanii dheerachuu ilaalchisee hooggantuun biiroo daldalaa magaalaa Finfinnee Aadde Habiibaa Siraaj miidiyaaleedhaaf ibsa kennaniiru. Haala mijataa jirutti fayyadamuun dhaabbileen daldalaa magaalichaa hanga halkan keessaa sa'aatii 3:30 tajaajila akka kennan kaabineen bulchiinsa magaalaa Finfinnee murteessuun ni yaadatama. Guyyoota murteen darbeerraa eegalee murtichi hojiirra oolus kaasaniiru. Kunis dinagdee magaalichaa si'eessuun hawaasa daldala caalmatti fayyadamoo kan taasisu ta'us dubbataniiru. Tajaajilli geejjibaa mootummaa fi dhaabbileen dhuunfaas hanga halkan keessaa sa'aatii 4tti tajaajila akka kennan ni taasifamaa jedhan. Baatiiwwan 5 darban keessa daldaltoonni 47 ol eeyyama daldalaa haaraa fudhachuu isaaniis Aadde Habiibaan ibsaniiru. Dhaabbileen eeyyama isaanii hin haaromsine ammoo saffisaan haaromsuu akka qaban hubachiisaniiru. Masriin dhimma hidha haaromsaa waliin wal qabatee himata Tiraampiif dhiyeessitu qopheessaa jirti jedhame. Masriin Suudaan waliin ta'uudhaan dhimma hidha haaromsaa wal qabatee himata haaraa bulchiinsa pirezidaantii Ameerikaa haaraa Doonaald Tiraampiif dhiyeessuuf qophaa'uu akka jirtu dubbatameera. Ministeerri jallisii Masrii rakkoo waggoota 4 darbe biyyattii mudateef baasii mallaqaa bishaan Ashaboo irraa qulqulleessuu fi baafte qindeessuudhaan himata haaraa banuuf qophaa'uu maddeen Masrii wabeeffachuun dubbatameera. Masriin himata kana qopheessuuf ministeerri jallisii fi ministeerri dhimma alaa Suudaan waliin marii teeknikaa fi siyaasaa geggeessiteerti jedhame. Gabaasni kun kan dhagahame bulchiinsi Tiraamp dhimma hidha haaromsaa Itoophiyaa dhimmoota xiyyeeffannoo kennuuf keessa tokko ta'uu beeksisuu isaa hordofeeti jedhame. Mariin dhukaasa dhaabuu Gaazaa sadarkaa dhumaa irraa jiraachuu himame. Bootaaf dhaabbatee erga tureen booda Israa'elii fi Hamaas waliigaltee Gaazaa keessatti dhukaasa dhaabuu fi booji'amtoota gadhiisuu gara xumuraatti dhihaachuu mallattoon haaraa mul'achaa jiraachuun ibsame. Karoorri kaayyoo kanaas namoota booji'aman gadi lakkisuudha jedhamee amanama. Qondaalli olaanaan Filisxeem kan marii alkallattii keessatti hirmaataa jiran tokko marii sadarkaa murteessaa fi xumuraa irratti gahuu BBC'tti himaniiru. Ministeerri raayyaa ittisaa Israa'el Kaatis waliigalteen taasifamu yeroo kamiyyuu caalaa gara xumuraatti dhihaachaa jira jedhan. Torbaan dhihoo keessa Ameerikaa, Kaatarii fi Masriin tattaaffii gidduu seenummaa isaanii deebi'anii jalqabaniiru. Waraana ji'oota 14 keessatti gama lachiinuu waliigaltee xumuruuf fedhii guddaa akka qabanis dubbataniiru. Jilli Israa'el sadarkaa hojii jedhamee ibsame yeroo ammaa magaalaa guddoo Kaatar Dohaatti kan argamu yoo ta'u, naannichatti dhufanii fi deemsa dippiloomaasii hedduu keessa jiran. Qondaalli Filisxeem kun karoora marsaa 3 jiraachuu kan ibsan yommuu ta'u, kunis guyyoota 45 jalqabaa keessatti namoonni nagahaa fi loltoonni dubartii Gaazatti booji'amanii turan kan itti gadhiifaman yommuu ta'u, humnoonni Israa'el giddugala magaalattii daandii qarqara galaanaa fi lafa tarsiimoo daangaa Masrii waliin jiru keessa akka ba'anis ni ta'a jedhame. Lammiileen Gaazaa buqqaan gara kaaba naannoo manaatti deebi'uu akka danda'an malli ni jiraata jechuunis qondaalli kun itti dabalaniiru. Marsaan lammaffaan ammoo osoo marsaan sadaffaan hin eegalin dura waraana booji'amtoonni hafan gadhiifamuu fi loltoonni akka ba'an agarsiisa kan jedhanidha. Namoota 96 Gaazatti hidhaman keessaa 62 ammallee lubbuun akka jiran tilmaamameera. Raashaan nama ajjeechaa Jeneraala Mooskootti raawwatameen shakkite to'atte. Tajaajilli basaasa Raashaa akka jedhetti lammiin Uzbeekistaan kan umriin isaa waggaa 29 tokko ajjeechaa Jeneraal Igor Girivool irratti gargaaraa isaa waliin Mooskootti raawwatameen shakkamee to'atamuun himame. Leetinaal Jeneraal Igor Kirilov dursaa niwukilaraa baayoloojii keemikaalaa humna ittisaa NBC
kibxata wayitaa dhootuu alaalarraa to'atamuun ajjeefamuutti mana jireenyaa isaaniitti bu'eera. Tajaajilli basaasa Raashaa shakkamaan kunis tika Yukureeniin kan hundeeffame ta'uu ejensiin miidiyaa mootummaa gabaaseera. Maddeen Yukureen kibxata akka himanitti ajjeechaan jeneraalichaa tajaajila basaasa Yukureeniin kan qindaa'edha jedhan. Maddi kun akka jedhetti Kiriiloof qondaallee Raashaa keessatti hoogganaa meeshaa keemikaalaa turan xiyyeeffannoo seera qabeessaa ta'uu fi yakka waraanaa raawwachuu isaatiin himataniiru. Guyyaa ajjeechaa isaatiin dura guyyaa tokko Yukureen Kiriiloof gaheessaa ganna 54 bakka inni hin jirretti himannaa irratti dhiyeessiteen meeshaa keemikaalaa dhorkame fayyadamuun himatteerti. Giddugalli sabaa himannaa hawaasaa tajaajila nageenyaa federaalaa Raashaa FSB akka jedhetti dargaggeessi ganna 29 to'annoo jala oole kun haleellaa shororkeessummaa raawwachuun shakkamuudhaan jedhameera. Ibsi dabaluudhaan shakkamaan kunis wayitaa qoratamutti argama tajaajila addaa Yukureeniif akka qacarame himeera. Itti dabaluudhaan qajeelfama Yukureen Mooskoo gahuudhaan mana jireenyaa Kiriiloof irratti hordoffii gochuuf konkolaataa kireeffate jechuun ibsame. Meeshaa dho'uu kana iskootara elektirikii irraa kan ka'e yommuu ta'u, iskootara kanas seensa gamoo mana jireenyaa Kiriiloof jiraatu irra kan kaa'edha jedhameera. Gareen qorannoon kun akka dubbatetti shakkamaan kun badhaasa $100,000 fi gara biyya Awurooppaatti akka geeffamuufis waadaan galamuufi himeera. Kaanaadaan doorsisa taarifaa Tiraamp hordofuun seera daangaa haaraa labsite. Kaanaadaan hordoffii cimaa fi humna ittisaa waloo yakkaa gurmaa'ee biyyoota ollaa irratti xiyyeeffate dabalatee tarkaanfiiwwan nageenyaa haaraa bal'aa daangaa Ameerikaa irratti hojiirra oolchuuf waadaa galteerti. Waadaan kun kan seene pirezidaantiin filataman Doonaald Tiraamp baatii ammajjii dhufaa wayitaa aangoo qabatanitti yoo biyyattiin daangaa waliin qabdu godaantota seeraan alaa fi qoricha seeraan alaa karaa daangaan ceehan irratti tarkaanfii kan hin fudhanne ta'ee meeshaalee Kaanaadaa irraa taarifa 25% akka ka'an doorsisuun hordofiiti. Ogeeyyiin diinagdee akka jedhanitti tarkaanfii akkanaa kunis diinagdee Kaanaadaa irratti dhiibbaa olaanaa geessisuu mala jedhan. Karoora kana ilaalchisuun ministeerri faayinaansii fi dhimmoota mootummaa Kaanaadaa ibsa kenneen mootummaan federaalaa karoora kanaaf doolaara Kaanaadaa biiliyoona 1.3 doolaara Ameerikaa miiliyoona 900 yookaan paawundii biiliyoona 700 kan ta'u seera. Loltoonni Kooriyaa Kaabaa Raashaaf lolaa jiran du'aa fi madoof saaxilamaa jiraachuun ibsame. Loltoonni Kooriyaa Kaabaa Raashaa tumsuun Yukureen irratti waraanaa jiran du'aa fi madoof saaxilamaa jiraachuu Ameerikaan beeksifte. Raashaan bulchiinsa Kursk to'achuuf loltoota Kooriyaa Kaabaa bobbaasuu pirezidaantiin Yukureen Volodimir Zelenskiin tibbana ibsaa turaniiru. Loltoonni kunneen naannichatti miidhaa olaanaa keessummeessaa jiraachuu hanga'aan olaanaa waraana Ameerikaa beeksisaniiru. Hanga loltoota miidhamanii fi odeeffannoo bal'aa kan kennuu baatanis loltoonni Kooriyaa Kaabaa kunneen waraanicha irratti cimaa ta'anii hin argamne jedhanii hanga'aan waraana Ameerikaa kun. Loltoonni gara 200 ta'an du'uu fi madaa'us Associated Press gabaaseera. Erga loltoonni Kooriyaa Kaabaa 10,000 lakkaa'aman Raashaa tumsuun Yukureen lolaa jiran jedhame as miidhaan loltoota kanarra gahu yeroo jalqabaaf himame. Loltoonni Kooriyaa Kaabaa harki caalu waraana lafoon lolarratti hirmaachaa jiraachuu ministeerri raayyaa ittisaa Ameerikaa fi White House mirkaneessaniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa oduu namaaf qabanne kanuma oduu waliin aanamiin shubbiseetii waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa.